Paartileen siyaasaa KFO fi ABO'n ibsa isaaniitiin mootummaa wajjin marii gochuuf akka jiran ifatti jala butanii ibsaniitu jiru. Jaalmarroon immoo Abiyyi jaarrolee keenya gowwoomseet kiyyootti galchuuf yaalaa jira jedheetu jira. Nama goyyomsee kiyyoo isaatti galfachiisuu gaafa dadhabu jaarrolee keenya qabsoo keessa bara dheeraa turan akkaataatti qabatu wayii tokkotti immoo deemee. Egaa daawwattoota keenya marii ABO fi KFO'n mootummaa wajjin gochuuf jiranii fi dhimma kanarratti deebii jaalmarroon keenya bal'inaan kanan isiniif gabaastaa gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin immoo muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad gara Somaaliyaa wayita imalanitti buufata xiyyaaraa ga'uu isaanii dura buufatichatti haleellaan moortaarii tokko raawwatamu Rooyiters gabaase. Dhimma kanas bal'inaan kanan isiniif gabaastaa. Oduu keenya kan xumuraatiin Baardaaritti namni ogeessa fayyaa tokko ajjeesuun shakkame to'annoo jala ooluu poolisiin magaalichaa beeksise. Akkam jirtu daawwattoota keenya warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa kan biyya alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin nageenya Oromiyaa irratti mootummaa waliin waliigaltee irra ga'uun akka danda'amu hubanneerraa jedhan paartileen ABO fi KFO. Dhaabbileen lameen KFO fi ABO'n ibsa isaaniitiin mootummaa wajjin marii gochuuf akka jedhan ifatti jala butanii ibsaniitu jiru. Itti dabaluunis ABO fi KFO'n waraanni bilisummaa Oromoos qaama marii kanaa ta'uun qooda isarraa eegamu bahuu qaba jedhaniitu jiru. Jaalmarroon garuu marii KFO fi ABO'n mootummaa waliin godhu sirrii akka hin taanee fi fudhatama akka hin qabne ibseetu jira. Dabalataanis jaalmarroon Abiyyi jaarrolee keenya gowwoomseet kiyyootti galchuuf yaalaa jiras jedheetu jira. Akkitti inni deemetu firii argamsiisuu fi dide nama goyyomsee kiyyoo isaatti galfachiisuu gaafa dadhabu jaarrolee keenya qabsoo keessa bara dheeraa turan akkaataatti qabatu wayii tokkotti immoo deemee. Isaan kana maal godhee kiyyootti geessee gashuu fi ajandaa qopheesseefitu jira. Yaada furmaataa mootummaa ce'umsaa waloo ijaaruu jedhuu fi guyyoota dura qaamoleen lamaan ifa godhan keessatti waraanni bilisummaa Oromoo qaama mootummaa ce'umsaa ta'uun qooda isarraa eegamu akka bahu ibsameetu jira. Ammoo waraanni bilisummaa Oromoo dhimma kanarratti amma dura dhaabota lamaan waliin dubbatee akka hin beeknee fi adeemsichi sirrii akka hin taane komateetu jira. Dhimma kanarratti jaalmarroon yaada kenneen Abiyyi Ahmad qumaarra inni taphachaa ture gaafa bu'aasaaf argamsiisuu didu jaarrolee keenya waggaa dheeraa qabsoo keessa turan malaan qabachuuf deemaa jira jechuudhaan Abiyyi warri kaabaa tokkoomeetu jira. Nutis koottaa ni tokkoomna jechuudhaan jaarrolee keenya kiyyootti galchuuf ajandaa qopheesseefii jira jechuudhaan dubbate. Sababiin immoo maal jedheetu walitti qabee warri kaabaa tokkoomee jira. Habashaa ageenist Oromoo ta'uuf deema. Koottaan tokkoomna waliin lolla akkasittiin walitti qabee ajandaa seet godheefi. Itti dabaluunis jaalmarroon dhimmi mootummaa ce'umsaa, dhimmi dirree dawaa, dhimmi finfinnee waan har'uma kaastee har'uma deebistu miti. Jaarroleen keenya waggoota hedduu siyaasa keessa turan akkamitti akka sobaban na dhiba jechuudhaanis dubbate. Gama biraatiinis jaalmarroon kanaan dura bifa wal fakkaatuun Oromoon dagamee ture jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo garuu gaaffiin bu'uuraa Oromoo maal akka ta'ee fi yoo maal ta'e gaaffiin Oromoo deebi'eera jedhama kan jedhu adda baasnee waan beeknuuf waraanni bilisummaa Oromoo matumaa mala kanaan hin gowwoomsamus jedhee cimsee dubbatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf kan inni cittee qabsoorra jiru. Oromoon maal barbaachisa jedhu beeka. Akkamitti argachiisa jedhu beeka. Yoo maaltu deebi'ee fi gaaffiin Oromoo deebi'eera jedhamee itti quufamaasa jedhu beeka waraanni bilisummaa Oromoo malee. Dhaabonni Oromiyaa keessatti deeggarsa jabaa qaban lamaan torban darbe keessa yaa'ii guyyoota afuriif qaamolee hawaasaa biroo hirmaachisuun gaggeessan wayita xumuran mootummaan ce'umsaa waloo Oromiyaatti akka hundaa'u gaafatanii ture. Ibsi waloo dhaabota lamaanii roobii gurraandhala 26 bara 2025 kan bahe yeroo ta'u waamicha mootummaa ce'umsaa waloo ijaaruu guyyoota dura ifa godhameen wal qabatee hubannaan dogongoraa hawaasa biratti uumameeras jedhanii. Ibsi roobii bahes wantoota hedduu nageenya Oromiyaa fi Oromoo waliin wal qabatan irratti mootummaa waliin waliigaltee irra ga'uun akka danda'amu hubannee mootummaa waliin mari'achuuf qophiilee barbaachisoo gochaa jirra kan jedhu yeroo ta'u, itti dabaluunis qaamoleen Oromiyaa keessatti kan wal waraanan waraana dhaabuu rakkina jiru karaa nagaan furuuf jecha hojii hojjetamuu qaban keessatti
qooda irraa eegamu baachuuf dirqama ofitti fudhachuu qabnas jedhaniitu jiru. Yaada furmaataa mootummaa ce'umsaa waloo ijaaruu jedhuu fi guyyoota dura qaamoleen lamaan ifa godhan keessatti waraanni bilisummaa Oromoo qaama mootummaa ce'umsaa ta'uun qooda isarraa eegamu akka bahus ibsameera. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu dhimma kanarratti qaamolee lamaan waliinuu kanaan dura marii gaggeesse akka hin qabnee fi adeemsicha sirrii akka hin taane kaasuudhaan komii dhiyeesseetu jira. Gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa dhimma kanarratti yaada kennaniin bakka bu'aas achi keessaa hin qabnu hin gaafatamnes nu waliinis hin mari'atamne jechuudhaan yaada kaasuun isaan yaaddatama. Yeroo ammaa kana immoo paartileen siyaasaa ABO fi KFO'n dhimma nageenya Oromiyaa irratti mootummaa waliin mari'atuun furmaata waaraa argamsiisuuf hojjenna jechuudhaan mariin kun yoom eessattii fi akkamitti akka eegalu dursa qaamota sadan gidduutti walii galtee ta'uun mari'atamuun kan murtaa'u ta'a jechuudhaanis ibsaniitu jiru. Oduu keenya kanatti aanutti darbaa daawwattoota keenya warri na dhaggeeffachaa jirtan viidiyoo kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Oduu keenya kan biraatiin immoo muummeen ministeera Abiyyi Ahmad gara Somaaliyaa wayita imalan buufata xiyyaaraa Aden Addee gahuu isaanii dura buufatichatti haleellaan moortaarii tokko raawwatu Rooyiters gabaase. Rooyiters namootaa fi miidiyaalee wabeeffachuun akka gabaasetti magaalaa Moqdishoo keessa eegumsi cimaan jiraatullee yoo xiqqaate moortaariin tokko buufata xiyyaarichaa haleeluu ibse. Miidiyaaleen Somaaliyaa immoo muummeen ministeera Abiyyi achi gahuu isaaniitiin dura haleellaawwan moortaarii gara buufatichaa dhukaafamuu gabaasanii wayita moortaarichi buufata xiyyaaraa keessa buuttis pirezidaantii Haasan Sheek Mohammad kutaa VIP buufata xiyyaaraa san keessa akka jiranis gabaasameetu jira. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmad ergaa daawwannaa hojii isaanii kana ilaalchisuun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti baasaniin mariin pirezidaantii Haasan Sheek Mohammad waliin taasisan dhimmoota ijoo akka nagaa fi tasgabbii, diinagdee, dippiloomaasii fi hojiilee misooma bu'uuraa waliin ijaaruu danda'an kan ilaallatu akka ture ibsanii itti dabaluudhaanis Dr. Abiyyi Ahmad yoo waliin dhaabbannee egeree cimaa fi abdii ifaa qabaannaa walta'iinsi naannawaa murteessaadha. Kana dhugoomsuuf Somaaliyaa waliin hojjechuuf nuti qophiidhas jedhaniitu jiru. Hooggantoonni biyyoota lamaanis ibsa waloo baasaniin faayidaa waloo biyyoota lameeniif michummaa cimsachuu akka qaban kutannoo qabaachuu mirkaneessaniitu jiru. Ibsa waloo hooggantoota lameenii kanaanis hariiroo cimaa seenaa qabeessa uummata biyyoota lamaan gidduu jiruu fi daangaa walitti isaan fidu hubachuun gaggeessitoonni kunneen karaa hariiroo dippiloomaasii, diinagdee fi tumsa hawaasummaa cimsuun wal amantaa guddisuun barbaachisaa ta'us hubachiisaniitu jiru. Daawwannaa muummeen ministeera Abiyyi Somaaliyaa taasisan ilaalchisuun miidiyaa biyya keessaaf ibsa kan kennan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoos daawwannichi hariiroo biyyoota lameenii gama hundaan jiru caalaa cimsuuf akka ta'e himanii akkuma beekamu hariiroon biyyoota lamaa gidduu ture waggaa tokkoon darbee qilleensi kan seene yoo ta'u amma garuu sadarkaa sana darbanii boqonnaa haaraa waltumsuurra gahuu isaanii daawwannaan kun ni agarsiisas jechuudhaan Dr. Geediyoon Ximootiyoos ibsaniitu jiru. Waliigaltee Ankaaraatiin booda rakkoon jiru mariin fala argachaa dhufuudhaan hirmaannaa Itoophiyaan nageenya Somaaliyaa kabachiisuu keessatti qabdu bifa qabateera kan jedhan Dr. Geediyoon Ximootiyoos hariiroo gama diinagdeetiin jirus daran cimsuudhaaf daawwannaa muummee ministeera Abiyyi Ahmad kun baay'ee bu'aa qabeessadhas jedhanii oduu keenya kan xumuraatiin Baardaritti namni ogeessa fayyaa tokko ajjeesuun shakkame to'annoo jala ooluu poolisiin magaalichaa beekse. Naannoo Amaaraa magaalaa Baardaritti Daayireektar kutaa yaalii baqaqsanii hodhuu hospitaala ispeeshaalaayizidii Xibaba Giyoon Dr. Andu'aalam Daanyii irratti ajjeechaa raawwachuun nama shakkame to'annoo jala ooluu poolisiin magaalichaa beekse. Itti gaafatamaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Baardar Koomaandar Waalalliin Bimraaw ibsaa guyyaa kaleessaa laataniin hordoffii poolisiin gaggeesseen namoota ajjeechaa kanaan shakkaman keessaa tokko to'annoo jala oolchuu ibsaniitu jiru. Yuunivarsiitii Baardar Kolleejjii Fayyaatti ogeessa baqaqsanii hodhuu waliigalaa qorataa barsiisaa fi daayireektarri kutaa tajaajila baqaqsanii hodhuu kan turan Dr. Andu'aalam amajjii 24 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hojii irraa gara manaatti osoo deebi'aa jiranii rasaasan ajjeefamuun isaanii ni yaaddatama. Koomaandar Waalalliin Bimraaw akka ibsanittis namni yakka kanaan shakkame to'annoo jala oolee yakka kana raawwachuu isaa kan amane yoo ta'u ajjeechaan kunis faayidaa argachuuf jedhamee kan raawwatame ta'uu himaniiru. Shakkamaan to'annoo jala oole kun shakkamaa ijoo ajjeechaa kana keessatti hirmaate ta'uu ibsuun poolisiin namoota isa waliin hojjetanii fi isa gargaaran to'annoo jala oolchuuf hojjechaa jiraachuu isaas beeksisanii
Ajjechaa kan hordofee yuunivarsiitiin Baardaar ibsa baaseen kutaan yaalii baqaqsanii hodhuu hospitaala Xibaba Giyoon maqaa ogeessa fayyaa kanaan akka moggaafamuu fi mooraa hospitaalichaa keessa siidaan akka dhaabbatu murteessuu beekseetu jira. Egaa daawwattoota keenya oduun ammaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Oduu biraatiin haga waliin deebinutti nagaan naa tura. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalicha laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Chaanaalii kanarratti oduu dhugaa ta'e guyyaa guyyaan argattu waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.